Akkam jirtu hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qabadhee dhiyaateera oduu waliin kan isin waliin turu ani Taaddasee Lammaatii sagantaan kun akka isin bira ga'uuf yeroo hundaa gaafii isin gaafan like share subscribe gochuun dagatina dhufadhaa nu waliin tura. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balalii 20ffaa A350-900 kan boba'aa babal'isa naannoo Faaluurraa walaba ta'ee jedhamu argate. Xayyaarri kuni boba'aa naannoo Faaluu irraa parsantii 30 kan fayyadamu yoo ta'u lakkifamuu kaarboonii hir'isuu galma karoora qilleensa kaarboonii bara 2050 akka lakkoofsa Awurooppaa duwwaa gochuuf qabame mirkaneessuudhaaf kan gumaachuu jedhame. Xayyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa gara biyyaa gali kuni meeshaalee deeggarsaa namoomaaf oolan toonii 10 ulfaatu fe'ee gara biyyaa seenuu ragaan daandiin qilleensa Itoophiyaa argame ni mul'isa. Dargaggummaan umurii jijjiiramaa fi ijaarsa biyyaaf hojjetu ta'uusaa ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergogee Tasfaa ibsan. Feestivaalii ol ka'iinsa dargaggootaa fi jedhu qaamolee garaagaraa waloon qopheessuudhaan har'a galma barkumeetitti jalqabamee jira. Dargaggummaan umurii milkaa'inaa fi boruuf naamusa gaariitti tattaafatu ta'uu ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergogee Tasfaa ibsaniiru. Mootummaan dargaggootaaf xiyyeeffannoo laachuun imammataa fi tarsiimoo dargaggootaaf mijatu qopheessaa jiraachuu isaanii ibsanii dargaggoonni nageenya fi xiyyeeffannoo laachuun humnoota badiirraa of qusachuu akka qaban ibsaniiru. Feestivaalichi hariiroo dargaggootaa cimsuuf qooda qabaachuusaa kan ibsan dargaggoonni magaalotaa biyyattii hundarraa walitti bobba'an 10,000 ol ta'an feestivaalicha irratti hirmaachuu jiraachuu isaanii ragaan ni mul'isa. Barataan umurii waggaa 16 USA bulchiinsa Lisuyaanaa jiraatu carraa barnoota bilisaa iskoolaarshipii yuunivarsiitii irraa doolaara miliyoona 9 olitti tilmaamuu argateera. Dennis Bernes kan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa New Orleans keessatti barachaa jiru hagayya darbee yuunivarsiitii biyyoota keessa jiran keessaa 200 ol kan ta'an barachuuf iyyata galfacheera. Hanga ammaatitti manneen barnootaa yuunivarsiitii 125 kan simatame yoo ta'u otuu galmaa ofiin murteessin yuunivarsiitiin biroon simatamuuf abdata. Carraan barnoota bilisaa yookiin iskoolaarshipii Dennis argate kun dhiyootti riikardii biyyattii cabsuu mala. Karoorri koo doolaara miliyoona 10 ga'uudha jechuun miidiyaa biyyattiitti oduudhaan kan hime barataan kun jalqaba gabaase WWL TV'tti himeera. Dennis karoora isaa kanaan yoo milkaa'e rikoordii USA waggaa 3 dura jiraattu Lisuyaanaa bira Normaadiin Kormeeniyaan qabame jiru ni cabsa jedhamee malama. Waraanni USA dhiyeenya xiyyaara isaa ergamaa murteessarra turan jedhaman lama qilleensa irratti walitti bu'uun namoonni miidhaman hordofuudhaan xiyyaarri waraana isaa hunda akka balaliinsa ala ta'u murteessuusaa beeksiseera. Ajajni qilleensa irraa buufamuu jedhu kun erga helikooppitariin Epic 2 Alaaskaa keessatti walitti bu'uudhaan paayilitoota waraanaa biyyattii 3 du'aniin booda jimaata kaleessa ture. Hoogganaan olaanaa waraanaa General James McClellan balaliiftoonni hanga leenjii dabalataa bira umuranitti qilleensa irra hin ba'an jedhan. Balaa bitootessa 20 helikooppitariin Black Hawk jedhamu lama muudates lubbuu loltoota 9 galaalfateera. Kanneen lubbuun isaanii darbanis baay'ee gaddineera jedhan General McClellan ibsa isaaniitiin. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM ergaa Fact News Media yookiin FNM irraa ergaa qabna. Ergaan keenya waa lama irratti hundaa. Ergaa tokkoffaan warri social media fayyadamtan yookiis mainstream media fayyadamtan hundumaafiyyuu akka miidiyaa keenyatti itti dhaamsa dabarsina. Addunyaa irrattis biyya keenya keessatti wanti ta'aa jiru hundumtuu amma nama yaaddechaa jira. Yaaddoo kanarraa ka'uudhaan nuti akka miidiyaa keenyatti nageenyi barbaachisaadha. Wanna credible yookiin immoo informationii odeeffannoo gahaa ta'een ala jette social media irra deemurraa kaasnee ummata walitti buusuun biyya burjaajessuun biyya diiguun barbaachisaa miti jennee yaadna. Hamma dandeenyetti baalaansii kan ta'e dhugaarra kan hundaa'e kan nama barsiisuu danda'u kan hundumtuu irraa baratu ta'uu danda'a. Hamma wanti argaa jirru miidiyaa biyya keenyaa keessatti irra caalan jibbiinsa facaasuu ajjees falat jigs muri gabaabsi qofaadha. Kuni eenyuyyuu fi dhala namaa kamiifiyyuu hin ta'u. Please amma danda'amne hundi keenyayyuu gaafatamummaa nurra jira. Waa sadirraa hin oolu. Itti gaafatamuu waa sadirraa hin oolu. Amma
amma lafa kanarra jiru tokko waaqa jala, lammaffaan sammuu keenya jala, sadaffaan seera addunyaa jala. Namni hundumtuu waan xiqqoodhaaf qarshii xiqqoodhaaf jedhee namni waan wanna xiqqoona isinitti kenneedhaaf miidiyaa keessaniif isinitti kenneedhaaf uummata yeroo dheeraadhaaf bara waliin jira. Absaayis, rakkatus, jiraattus, beela'us hundumaa walutubee waliin jiraachaa ture safuudhaan. Wal safeeffatee aadaa isaatiin wal safeeffachuun haddaan kutuudhaaf halkanii guyyaa summii facaasaa jiru. Kuni gaarii miti. Isinumaafis gaarii miti, biyyaafis gaarii miti, addunyaafis gaarii miti. Maal dhala keessanitti dabarsi? Maaliif jenereeshinii isa fuulduraatitti maal ergaa dabartu amma? Maal isinirraa baratu? Miidiyaa bantaniirraa yeroodhaaf qarshii itti argachuu dandeessu. Of course yes. Garuu wanta achirraa argattan sun dhiigalmaan keessanii, abbootii keessanii, haadha keessanii, fira keessaniitii fi kan uummata keessaniiti kan nyaachaa jirtan. Hamma danda'ametti warri sooshaal irra deebineetan warri social media fayyadamu, mainstream media fayyadamu, hundumti keessanuu itti gaafatamummaa guddaa taasisa. Ibidda harkatti baattanii deemtu. Ibiddi kun yoo haalan qabamuu baate dura si balleessa, biyya balleessa. Itti gaafatamummaan hin oolu fuulduratti. Wanti hundumtuu social media akkuma barbaaddanii nun argu jettanii akkaawuntii keessan jijjiirtanii maaliif gootanii asiin qabsaadha, ani aktivistiidha, ani gaazexanyaadha, ani immoo poolitikanyaadha warri jettan hundumtiyyuu naamusaan waan qeeqxanii waan sirreeffamuu qabu sirreessistanii yoo ta'e malee biyya keessatti ibidda akka qabatu uummanni akka nagaan hin galle akka rafeen bulle akka waliin amman warri gootan kun please irra deebinee ammallee sin gaafanna waan itti amantaniin dhaabaa waan akkasii kun hin barbaachisu. Guuti wanti qabatamaa lafarra jiru jechuudha. Tokko an addunyaarra jiru kan biyya keenya ta'ee wantaa jiru hundumayyuu waan qaama institution beekamarraa fudhachuu qabna. Abbalumti gadi baheetii miidiyaa irratti waan kana jedhe irraa cal jennee fuunetoo ittiin haasa'uu hin qabnu. Kuni ergaa keenya isa tokkoffaadha. Lammaffaan mootummaan hamma danda'ameen mootummaan akka abbaatitti ilaallama gaha addunyaa kanarrattis eessa onnottu. Uummata kana dhaga'uu rakkoo isin keessa jiru yeroodhaan xumuruu nageenyi biyya keenya keessatti amma gara kaaban jalqabame akkasumas naannoo Oromiyaa keessatti jalqabame kuni waboo waliin taasifame kuni baay'ee barbaachisaadha. Kana yeroo dheeraadhaaf kan kadhatamaa ture. Kuni fiixa waaqayyotti nu baasu uummata keenyaaf nagaa godhu uummanni dararame jira. Uummanni rakkatee jira. Uummanni saamamee jira. Bahee galuu hin danda'u. Dhalataa ofiitiin uummanni rakkoo keessa galee jira. Qarshii 500 miiliyoona fidi jedhamee saamamaa jira. Maqaa qabsootiin. Uummata isiifan qabsaa jedhee rakkoo keessa galfamaa jira jechuudha. Kuni akka dhaabbatuuf araarri bu'uu qabaata. Saniin booda namni olii gadi seeraan ala deemee onnoo jedhamu to'atamuu qabaata. Seeraan. Kanaaf hamma danda'ametti mootummaan kan isin keessa jiru to'achuudhaan kan alaa jiruutiin nagaa buusuudhaan hollaan nagaa akka ta'uuf dippiloomaasii biyya alaatiin illee wanti jiru cimsanii rakkoo kana keessaa uummanni keenya bahee gara misoomatti akka bahu akka deebi'u taasisuun murteen isinirraa eegama. Inni guddaan jedhu responsibilitiin guddaan jechuudha. Achumatti rakkoon mootummaa keessatti jiru caasaan mootummaa keessatti jiru dafee yeroodhaan otoo achi keessatti iddan labsatiin atattamaan tarkaanfii fudhachuudhaan furmaatatti kennuun barbaachisaadha. Wanni oolee bubbule uummata kanaafis rakkoo ta'a, biyyaafis rakkoo ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf walii qabnu baay'ee qabna. Wanni miiliyoona ta'u wallu taasisu jira. Millions. Garaagarummaa ilaalchaa qabaachuudhaan it's okay. Garaagarummaa siyaasaa qabaachuu qabna it's okay. Garuu biyyattii fi waan waliin qabnu jiruu fi jireenya waliin qabnu diiguun hin barbaachisu. Walitti hidhamnee jirra waan ta'eef jechuudha. Lafa kanarratti nageenyi barbaachisaadha. Tasgabbiin barbaachisaadha. Jaalalli barbaachisaadha. Yoo walii gallullee dadhabnee garaagarummaa keenya kabanyee waliin jiraachuun barbaachisaadha. Biyya tokko keessa mana tokko ijaarra. Waan ta'eef hamma danda'ameef achi keessatti waloon uummataa tokkummaan uummataa akka cimuuf tattaanfiin mootummaa fi kaasee mootummaa keessa jiru hanga caasaa gara gadaanutti hanga gandaatitti gooxititti hojjetamuu qabaata. Dhumarratti Waaqayyo hamma danda'ametti Waaqayyo tasgabbii uummata keenyaaf haa kennu. Waan darbeerraa barannee kan dhufu immoo irra caalatti fooyyessuu qabna. Nagaa lallabuudha, tokkummaa lallabuudha. Irra deebina. Nageenyi barbaachisaadha. Nageenya keessatti tasgabbiin jira.
jaalalli jira, tokkummaan jira, misoomni jira, waan hundaa jira jechuudha. Kanaaf addunyaadhaafis nageenya, biyya keenyaafis nageenya, uummata maraafis nageenya dhaamna jenna. Ergaan kana please amma danda'ametti namoota biraatitti share nuu godhaa. Nuti nagaa lallabuu qabna jechuudha. Waan harginirraa waan hin baranne kamirraa barachuu hin dandeenyu waan ta'eef nageenyi hunda keenyaaf yoo ta'u kuni dhaamsa Fact News Media yookiin FNM Mediaati. Galatooma.